Adaraa keessan obboloota koo of eeggadhaa. Mana madaamii keessa yookiin qaabeetii madaamii keessa jawwee yookiin bofatu jira. Keessattuu iddoo isin uffannoo carqannoo meeshaa dhiqatan jalatti jechuudha wanti kun kan argamu. Adaraa keessan of eeggadhaa wanta kana. Dhugaa Rabbii obboloota koo baay'ee tokko rifadhe gisee argu ofuma bollaalee viidiyoocha kana argu waanuma na bira jiru wayii natti fakkaate waanuma mana keessa jedhu kana jiru natti fakkaate baay'ee rifadhe akka har'aayyuu rifadhe hin beeku. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba isiniin jecha egaa warroonni immoo chaanaala kee afaaraa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'e egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtanii jawwee yookiin bofa jechuudha mana qaabeetii bakka wannoo jira qaabeetii keessatti argama jechuudha hedduu takka rifadhe waaqayyo waan akkanaa isin haa baraaru mana arabaa keessa bakka tokko hin jira jedhanii jiranii anduraan soba se'a dhugaa akkas naan jedhanii akkasuma immoo shintibeetii keessa illee isallee argee jira shintibeetii keessa ol ba'uunii illee jechuudha hin jira jedhanii jiranii waaqayyo sinaa eegu sirritti of eeggannoo godhaa keessattuu ijoolleen nyaata hojjennu mana madaamii keessa jirru sirritti of eeggadhaa isin jedhaa hin dhaban isaanii namoonni tokko akka maajikiitti illee hin fayyadamu jedhan manatti bineensota akkanaa kanneen manatti sooranii jechuudha akkasitti fayyadamu jedhan dhugaa waaqayyo haa beeku nuti sa'aatii kana keessatti waan akkanaatti illee dubbachuun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Adaraa keessan ijoolleen keessattuu mana madaamii keessa jirtan akkasuma istiraahaa manatti illee sirritti argama jedhanii jiranii akkasuma manoota moofaa wasiin jedhu mana gaxarii keessatti fakkeenyaaf magaalaa ta'anii boodammoo gaxariittis kan deebi'an wantoota akkasiisan irratti hin argama. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo isin haa eegu. Waaqayyo nu haa eegu. Hedduu takka rifadhe dhugaa baay'ee rifadhe gisee argutti waanuma na bira jiru waan sagalan banee ilaala bakka bishaanii kunoo itti dhiqan kana agartanii gisee qaabeetii bishaan dhukan jala jechuudha. Gisee meeqan banee ilaale bakka akkuma waan mana keenya jirutti natti fakkaate እንደውም መዳም ከየት አጋርሲሰታን ጅራ jechuudha rifatteeshin wallaalte surri na jedhe kun wanna kana kun kan argamu fakkeenya istiraha keessatti fa'allee sirriitti argama akkasuma wanna allatti mana baadiyaa keessatti warra baadiyaa keessatti akkasuma gizee ho'aa kan ammoo qorra dheessuudhaaf ho'a akka malee kana dheessuudhaaf gara manaatti fa'a ol deebi'a karaa manaatti ol deebi'a naan jettee jirti jechuudha wanna kana kun hin jira naan jettee jirti akkasuma shintibeetii fa'aa keessatti illee istirahaa wanta akkasii kan hin dhiqamne kiroliksii filaashaa waan akkasiisan kan hin dhiqamne wantoota kana baasuu danda'an jettee jirti. Kanaaf akkasuma bakkee mukkeen jiranitti wanta akkasiiti ho'a hin jaalatu sa'aatii ho'a akka malee kan hin jaalatu yeroo ho'a akka malee kana gara qabbanaa deemaa gara qabbanaatti kanaaf mana fa'aatti gaggala jetti. Kanaaf istiraahaa kan namni baay'inaan waan hin jirreef wantoota akkasii kan keessatti galaanaan jette adaraa keessattuu ijoollee istiraahaa keessa hojjettanillee of eeggannoo godhaa wanti kun dhugaa waaqayyo hagayuu guddataayyuu hirriibumtuu naman qabu dhugaa waaqaa hirriibumti illee na qabu dideessinii jedha obboloota koo anu takkaa rifadheen beeku akkan viidiyoo kana argee rifadhetti jechuudha dhugaa waaqa jarana jedhe jechuudha dhugaa waaqayyo hedduu takka rifadhe jechuudha rifadhee tola akkasuma madaamii kootti agarsiise isheen immoo xiqqoo isheen tasgabbeessite dhugaa waaqa rifadhe waan akkanaan jedhee sagalan banee ilaala maaloo mana keenya jiru barnaan jette isheen sagalan banee ilaala jechuudha dhugaa waaqayyo jechuudha waaqayyo nu aatis gooftaan nu aatiksu kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa of eeggannoo cimaa godhaa dhugaa bofti kan dhugaa rabbi kuni bofallee muti jawwee ta'uu lolu hagawii gaabar dhugaa ijoollee bofti xiqqishuudhati kuni hagawii jawwee ta'uu lolu yaa rabbi ko ganna arboon tokko immoo manatti illee kan cufanitti soora hin jiran bineensota kanneen beekanitti soora hin jiru jedhanii nama wanta akkasii sun waan baay'inaa jira warroota maajikii waan akkasii kana hojjetan hin jirtu jedhan arboon akkasitti illee jechuudha. Akkuma biyya keenya maal jedha biyya keenya sabsibee jedhamtii miti waan akkas namoonni hojjetan tokko hin jira namarratti fa'aa kan hojjetan jedhan tokko. Addunyaa sobduu tanaa waan taane hojjetu isaanii wanta seexanaa jechuudha. Kanaaf waan akkasitti illee warra hojjetan hin jiru biyya kana keessa illee dhugaa akkas jaanii hin jiru jaame mee wasa biyyaatan koomentiitti barreessaa dhugaa waaqayyo jechuudha obboloota koo. Innaa akkasitti rifadhee sun jechuu barbaada ta'uti madaamin xiqqoo tasgabbeessitee wanta akkanaa kun wanna akkanaatirraa ka'a yeroo ho'aa kanaa baadiyaa keessaa gara magaalaatti deemette akkasuma baqa manumatti dhiyoo jiru sa'ittee fa'aa deemaan seenaa karaa seenuu illee hin argamu
yeroo balballi fa'aa waan akkasii kun banaafaa ta'e seenuu danda'a naan jetteerti jechuudha. Istiraahaa immoo sirrumatti istiraahaa keessatti sirritti jira jetti wanti kun istiraahaa bakka kunoo gisee namni keessummaa fa'aa achitti diggisii maal godhan kaa istiraahaa hin beektane wanta akkasiisa sirritti jira jetti maaliif achitti shintibeetiin illee kiroodeksiidhaan hin dhiqamu akkanumatti dhiquu isa shintibeetii akkasiisan keessan ol bahanaan jette akkasuma immoo kan ol bahu inni biraa immoo wannan mukkeen illee waan jiranii fi mukkeen san keessatti illee horee ta'uu danda'a waan akkasii kanaan ta'uu danda'a. Kanaaf gara qorraatitti gisee dhufu amma fakkeenyaaf yeroo ho'aa kana inni ho'a hin jaalatu akka malee ho'a kana hin jaalatu waan ta'eef gara qorraatti dhufa garanas dhufa. Kanaaf waan akkasiitiitu jira naan jettee isheen nutis gabbeechitee jechuudha dhugaa hedduu takka laarrifadhee waanuman ta'u wallaale jechuudha. Walumaa galatti of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaada kun akka isiniif dhaamsa ta'u jedhee isiniif viidiyoo tana isiniif fide jechuudha. Maaliif of eeggannoo nurraa barbaachisa. Atis of eeguu qabda anis of eeguu qaba jechuudha. Waaqayyo immoo nu haa eegu waaqayyo bartisu immoo of eeggannoon abbaadha jechuudha. Hedduun gaddee hedduu takka na gaddisiise jechuudha. Sirna jedhee hirriiba na qabuu didee dhugaa waaqayyo hirriibumti na qabu jechuudha. Waan akkanaa kana yoo arge jechuudha dhugaa. Innaa akkas isiniin jedhaa waaqayyo isin haa eegu warroonni akkanaa kun of eeggadhaa akkasuma ijoolleen raasaa urufa keessa daraddan jechuudha ijoolleen dhiiraa badhoo warra daladdan jechuudha yookiin immoo baadiyaa keessa warra daladdan shamarallee ta'ee dhiirallee ta'ee of eeggannoo godhaa. In deema halkan fa'a sirritti deema halkan fa'a jechuudha laa yeroo baadiyaa keessatti halkan fa'a sirritti deema jechuudha dhugaa baqa. Yaa waaqa kooti dhugaa waaqayyo qaayee tokko baqaan hin beeku waanumaan jedhee isinitti hin beeku dhubboolota koo dhugaa jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo isin barbaachisa sirritti eeggadhaa isin jedhaa ijoolleen baadiyaa keessa daladdan illee sirritti eeggadhaa. Tanaan durallee waan akkanaa kana baadiyaa keessatti ijoollee tokko kan qunname natti himanii jiranii waan kanatti hojjedheen ture natti fakkaate ijoollee baay'eedha osuma nu teenyee akkas alatti teenyuu baadiyaa keessatti jechuudha. Akkanumatti ilaale nu bira ciisaadhaan dhufanii maaliif waan qorra dheessuuf baqa ho'a dheessee gara qorraatti akkana deeman baqa. Kanaaf of eeggannoo godhaa isin jedha ijoolleen badheellee dasirratti of eeggadhaa waaqayyo isin haa eegu. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuu qabdanii. Kanaafan dhaam viidiyoocha kana isiniif fide jechuudha namni of eeggannoo qabdanii kan biraatti illee isiniif hojjedhamee waa'ee kanaas irratti waanuma soroona jedhe tokkoon argeessa illee jechuudha waanuma kanaas irratti jechuudha. Waanuma baqa ani beeku dhugaa waaqayyo jechuudha. Yaa waaqa kooti waaqayyo nu haa eegu ijoollee akkuma amantaa keessatti tsalooti godhadhaa waaqayyo isin haa eegu nagaan biyya keenyatti illee nu haa galchu isin jedha obboloota koo hedduu takkan nama rifachiisa hedduu takka nama gaddisiisa illeedha wanta akkanaa mana keessa jiraachuusa. Ani odoo mana kana akkasii jiraate ani guyyaa edanan bulu tikkeetti mana muradheen gara biyya kiyyaa gala malee hirriibumtuu nan qabachu akkas jennaan madaamiin kun itti kofalte. Dhugaa ishiinis na sodaadha jettee isaan immoo waan hodhaa sodaatu yaa tokkotu sodaanne malee jechuun warra maajikii kanas sodaanne malee warri kuwwani sodaata jechuudha. Suurayyuun beektanii miti gurraatti ishiidhaa sodaatu jechuudha. Isaan yoo argan kun jedhamtu garuu isaan sodaannu akkasuma immoo waan lootuu wanta akka hin jijjiirti miti ishiillee sodaatu isaan sirriitti sodaatu jechuudha. Warri immoo maajikii hin qallabu waan ta'eef isaan maajikii harkisuuf akkasiisu warri akkasiisu sodaatu hin tuqus isaan jechuudha bara. Kanaaf jechuudha itti godhatanii raa'atanii akkasitti sabsibee isaanii sabatu jechuudha. Waaqayyo isin haa eeguu fi eeggadhaa isin jedha.